السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما أركفوني جرجرت ردوت أمانتا برالي أمتا كشتي أمتا جاللا في أمتا كبجا أكم جرتني نجيني سنبادا الحمد لله رب العالمين. هرأس ولدي دي بني جرا إيجا ربي نقلن هاجهو الحمد لله. هارون كنسات يومي شكري ساب قلجو هندغنو obboleewwan kiyya har'a ka anis viidiyoo biraa qabadheen dhufe viidiyoo waa'ee mucayyoo Sumaalee tanii garmalee miidiyaa kanarra deemaa jirtu irraan dubbadha. Maaliif irraa dubbatta hojjettannaa ilaallata waan ta'eefi anis dubartiidha. Anis islaama akkasiitii musliima irraan dubbachuu barbaada. Anis waan natti dhaga'ame yaada koo irraan dubbachuun barbaada. Obboleewwan kiyyaa dura gara yaada kiyyaati osoo hin tarreen dura maamiltoonni kiyyaa kan yeroo dheeraaf na wajji turtan irra deddeebi'ee isin galateeffachuu barbaada. Naaf galatoomaadha. Yeroo keessan gubdanii na jajjabeessuudhaan jalqabarraa hamma ammaa na wajji turtanii maamiltoonni haaromni gara chaanaala kennaa dabalamaa jirtanillee anaa dhufu nooraa isiniin jedheen jira. Manni mana keessanii chaanaala keessanii yeroo seentan like, share, subscribe gochuudhaan mallattoo jeereksiisan tuquudhaan yeroo yeroon odeeffannoon babbareedaa wanni si fayyadu yoo tarii jiraachuu danda'a waan ta'eef viidiyoon kiyya yeroo yeroo akkasiin qaqqabuuf mallattoo jeereksiisan irra tuquun hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa ka ammaaf odumaa kanuma jennee yeroo dabarsinaa gara fuulduraaf yoo fedhii rabbii taatee waan barnoota babbareedoo fi akkasumas keessattuu waa'ee dubartoota fayyadu qabadhee isiniif dhiyaadha abdiin qaba. Inshallah gara fuulduraatitti waa baay'ee hojjedha jedhee yoo rabbiin na qarqaare karaa ulfadheen jira. Inshallah akka rabbiin na qarqaaru sumaan du'aa inaaf godhaadha. Like, share keessaniin koomentiidhaan na jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Asumaan gara yaada kootiittiin tara. Waa'ee mucattii Sumaalee qullaasiin baatee tokko irratti osoo dhiichistuu obboleessi gorsa obboleessaa fudhachuu erga diddee booda obboleessi reebee yookaan tumee miidhaa raqa qabsiisa jechuudha. Fuulli akkuma isin argitan miidiyaa sooshaal miidiyaan kun guutuun FB dabalatee waa'ee isii ta'ee jira jechuudha. Duraan dursaa dubartiin islaamaa adaba qabdi. Dubartiin islaamaa kana yoo jedhu akkasitti tokko irratti ba'uun hin taatu. Mucattii tana bichaadhaa miti akkuma argaa jirtanii dubartoonni keenyaa hedduu safuu gattee hedduu amantaa ofii dagattee amantaa mee dhiisaa. Oromoon mataa isiititti safuu mataa isii danda'e qabdi. Ijoolleen keenya obboleewwota akka mucayyoo tanaa osoo qabaatan ta'ee har'a sila miidiyaa kana hin baxabbatan ture. Har'a kan sila miidiyaan akkanatti hin guutamu ture. Silaa akkana wal jalaa hin babal'atu ture. Obboleessa akka mucayyoo tanaa osoo qabaatanii uf duuba nama sodaata wayii osoo uf duubaa qabaatanii tarii qabaachuu danda'a. Miidiyaa fayyadamu ta'uu danda'a. Dhugaa dubbachuudhaafi obboleessi keenya kun jechuudha. Obboleessi mucayyoo tanaa kan inni irratti mucayyoo tanaa reebee islaamaa ati ilmoo musliimaati maqaa musliimaa nyaataa jirtaa kan jedhudha kan inni gorsaa ture. Haa ta'u malee garuu isiin dhagahaa fi hin turre obboleessaa dhagahaa fi hin turre jechuudha. Dhugaadha. Waan akkaan nama dallansiisuudha. Rabbiin har'a obboleessi harkaan hagana dhahee qaamni isii jijjiirame ibidda jahannam kana caalaa fuuldura keennan nu eeggataa jira. Yaa Rabbi najaa nu baasi. Yaa Rabbi yaa obboleewwan kiyya wallahi Rabbiin najaa nu haa baasu. Rabbiin nu haa tiksu. Rabbiin nu haa tiksu.
Wallahi waan guddan nu eeggataa jira. Rabbi nu haa tiksu. Nuti bili'aadha guyyarraa wanti nuti dubbannu arraba keenna, ija keenna, harka keenna, ilkaan keenna guyyarraa osoo hafuuni oolu yaa Rabbi. Tun hundumtuu diliidha. Rabbiin nuuf haa dhiisu. Nama tooybatee Rabbiin tooybaa isaa irraa qeebalee Rabbiin nu haa taasisu. Eega kana jedhee booda dubartiin musliimaa amantaan ta'in akkin isiin itti nu ajajjuu ni sattarannaa. Bazawee fedhinnaa nafsii yaa kennaa duuba deemna malee silaa dubartiin osoo miidiyaan ala taatee gaariidha. Eega miidiyaattis dhufne qaamas keenya sattarannee nu argaa dhiisnee akka amantaan teenya nu ajajjutti osoo sattarannee dubartiin islaamaa osoon ajjabattee akka silaa kan nurraa bareedu ija lamaan qofatu mul'ata silaa. Haa ta'u sanis hoon taane qaama keessa tarattee adabaan arraba kee eeggattee ija kee qabattee yoo dalagattis homaa miti. Garuu haalli obboleettiin teenya tun irra turtee irra jirtu waan nama dallansiisaati. Isiidhaa bichaa miti. Kumaatama Oromoon ijoolleen keenya kan saala keessaa bahee safuu cabsee amantaa bakka inni jiru dagatee tokkokkii irratti gadi garagalchuudhaan qullaa baafachuudhaan kusheeppii bu'uudhaan qixaatii geemii maal jedha san irratti. Wallaahi ummanni keenya wanna garattuu gadi liqimsu dhabe isaan harcee mataa gadi bataa shitti beetii seenaa dhiqan. Wallaahi Rabbiin hin dhiisu. Guyyaa tokko Rabbiin irraa gaafachuuf hin taa'u. Wallaahi Rabbiin hin dhiisu. Dhiisuuf hin taa'u. Dubartiin dhiira fakkaattuu fi dhiirri dubartii fakkaattu Rabbiin hin abaaramaadha jedhan. Inni abaara jedhan. Olumaa yeroo dubbatan. Ijoolleen keenya guyyarraa geemii taphatanii wal qaxxaawuudhaaf wanni isaan hin taane hin jiru. Achi garagalii duuba keenya mul'isii, achi garagalii girgiddaa kotooti, girgiddaa araabii, barbaree fidii dibadhu, buuphaa fidii dhugi, buuphaa mataa gaccacabsadhu. Wallaahi buuphaa isin mataa ga'uuf caccabsitan shinti beetii seenaa dhiqattassan. Masaakiinni keenya affeelee afaanii gadi goroora gadi liqimsuudhaaf kan barbaadee dhabetu jira. Lakkoofsa hin qabu. Masaakiinni keenya jechuudha. Akka Ahmad Busuna Baalee fi fakkaattonni isaanii warroonni masaakiina qarqaaran guyyarraa argaa jirtan. Yaa obboleessa kee, yaa obboleettii tiyya. Buuphaa mataa gadi cabsattu sanii osoo affeeltee garaa keetii kan nyaattee viitaaminii siif qabdi. Qaama keetiif fayyinaaf siif oolti. Garuu Rabbiin irraa nu gaafatuuf ta'a. Wallaahi Rabbiin irraa nu gaafatuuf ta'a. Yeroo tokko yoo yaadattan yoo ta'e miidiyaa kanarra deemaa ture qaataa. Arabaa garuu biyya dhalattuu biyya kamii akka taate hin beeku. Suuriyaa natti fakkaatte. Suuriyaa ta'uun ooltuu dogongoruu baadhe. Geemii taphattee akkanuma qaxxaanii jechuudha. Osoo isin harcee dibattee laqallaqattee harcee fuula mulujjum goota fulettoonni jettu subhaanallah dallansuun rabbiin itti dallanee fuulli isii cileet kasala dibatatee gubatee battanumatti jechuudha. Jijjiirame qaamni isii guutuu jechuudha. Uummanni keenya san irratti illee herrefanne. Dubartiin keenya tokkokkii keessa bulaa jiru. Maal ta'aa jira? Maal hojjetaa jiran? Namni bar laayivii yoo seene tokkokkii maal isin goote? Isin tutti dhaqe tokkokkii isin dhufe. Tokkokkii adabaan olumaan keenya gurguddaa achirra dhufanii waa'ee diinii barsiisaa jirani. Hayaa isaan maal ta'an?
nafsiyaateen dadhabne jedha malee tokko tokkiin sababatina an chaanaala kan irratti dalagadhu kana yoo mulqadhee irrattoonni jedhee chaanaan inni irraa dhaabadhu naan jedha yoo irraa dhaabatini laa hin jedhu yaa obboleettii tiyya. Kalaaf obboleewwan kiyya wallahi ijaamni faaya dubartii muslimaati. Faaya keenya, kabaja keenya, gaachana keenya, bareeduma keenya, waa hunda keenya jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya rabbiin obboleessa akkanaa jabaa yoo karaa malee gorte si qajeelchu rabbiin siif haa kennu. Dhugaa dubbachuuf baay'ee natti tole. Baay'een gammade. Miidhama isiititti hin gammanne. Gorsee osoo gaafa inni gorsu san dhageeffattee maal jedhaanii jira? Maaliif naan jedhaa jira? Obboleessa isii san gatteeffattee dhageeffattee hin miidhamtu. Maaliif naan jedhaa jira? Boru ammoo kana lama dachaa miidhamti. Wallaahi. Rabbiin isii haa fayyisu. Qalbii isii tatti dukkanooftutti cufamtellee isii haa banu. Obboleessi kiyya maan naan jedhaara jettee nama waan inni jedhuun kanallee irraa fudhatee qajeelee. Obboleessa ofii kanarraas dhageeffatee karaa irratti deebi'u rabbiin isii haa taasisu inshaallah. Wallaahi rabbi isii haa qajeelchu. In danda'a rabbi horreetti bane kana itti mare kana irraa haa mulqu. Gaafa haqiiqaa barte isiinuu as deebitee obboleessa kana ni galateeffatti ture. Ammaaf garuu meera keessa seentee waan jirtuuf baay'ee dallantee jirti. Hammuma dandeessuun iyyaa jirti as baatee jechuudha miidiyaa irratti mataa ofii qullaa baate. Rabbi si haa qajeelchu. Yoo rabbiin hin qajeelchine rabbiin nama ofii fedhe qajeelcha. Yoo rabbiin qajeelchaa hin fenne garuu ulee isaan qajeelchitu garuu isaaf tattaafate hin hafneefi. Inni irraa fixatee jira. Rabbiin isii haa qajeelchu. Qajeellumaa karaa qajeellumaa isitti haa agarsiisu inshaallah. Kanaaf obboleewwan kiyya yaa dubartoota islaamaa yaa dubartoota musliimaa tan maqaa musliimaa baattee deemtu bakkuma jirtutti uffadhu sattaradhu bareedumni kee ijaaba wajjiin. Wallaahi bareedumni kee yoo sattaratteedha. Gaafa sattarannu nu'uu sattaran aniin uffadhee sattaradhuu fi ilmoo musliimaa tan akka tiyyaata qullaa na bira dhaabbattu akka wal biraa fokkannu mee uf ilaali uf jarrabi. Wallaahi hin bareenna. Ijaabni bareeduma keenya kabaja dubartiiti. Kabaja namatti godha. Wallaahi kabaja sitti godha. Gaafa ati uffattee gaafa ati mataa qaqqabattee jettee namni akka arge sitti hin bu'u. Namni akka arge sitti hin bu'u. Maafii jennaan kabaja sitti godha sattarri keessu sattarri ati uf sattarattee ija kee qaqqabattee yoo deemte namni si kabaja. Kabaja guddaa argatta. Mee atiin uffattee uf sattartee deemtuuf warroonni mulqatee qullaa deemu kamtu namni itti bu'a? Duriyyee yeroo karaa deemtu kamitti buuti? Bar warroota ajjabatee gajjedhee deemu hin sodaattin tuttu. Kan qullaa deemu garuu qullaa isa fakkaatee duriyyee isiifa warra dhiirri fakkaatee deemu sanii itti buute akka barbaadde gooti. Yaa ijoollee musliimaa kun nurraa fokkata. Kun nurraa hin bareedu. Faashina hordofuu hin qabnu. Faashin uffata aadaa jennee uffata asii tarsa'ee gubbaadhaan ba'u uffannee deemuu hin qabnu. Uffanni aadaa Oromoos uffata kabajamaadha. Uffata amantaa keenyallee hin daangessine. Garuu ammoo faashina jedhanii qullaa jilbarra mummuraa gadi dhiisaa jiran hin fudhatina, hin uffatina. Ka amantaa keessanii bulbitu akka amantaa keessanirraa bareedutti akka amantaa uffannaa amantaa keessa ajaju godhisiifadhaa uffata aadaallee. Yaa obboleewwan kiyya wallaahi nuti faaya niimaa guddaa rabbiin nurra kaayee niimaa guddaa rabbiin nurratti dagatee nuun badhaase kana maaf daganne? Yaa obboleettii tiyyatan islaamaa uf qabi. Yoo uf qabne bareeda ta'a nuti.
dubartiin yoo uf kabajni bareeda ta'a yoo ati uf kabajji namni dachaasa si kabaja barbaadda taanaan dursii nama kabaja barbaadda taanaan dursii namaaf kabaja kenni dursitee yoo namaaf kabaja laatti akkasoo kabaja dachaa argatta kanaafuu iyyaa obboleettii tiyyatan islaamaa ergaan kun siifi intuffatini na dhageeffadhu biran tariin siin jechuun barbaada. Egaa obboleewwan kiyya viidiyoo sanarratti dheeressu obboleewwan kiyya bakkuma jirtanitti nagaaf rahmanni rabbii isin biraan jiraatu wallahi rabbiif jedhee isin jaaladha rabbiin an isin jaaladhuuf san isinaa jaalatu bakka ofii jaalatu isinaa kaawwatu tika ofii isiniif haa ta'u duraaf duuba keessanitti iyyuu mee dhaabbadhaaf ilaala obboleettii teenataan har'aa obboleessi kennarra raawwate kuni maal irraa barattan maal irraa hubattan dhaabbadhaaf ilaala warroonni uf dagattan isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.